qabnu beekumsa kee itti himnee jirra irran deebi'a. OPDOfis IHADEGifis Oromiyaafis Itoophiyaafis madaalli kamiinuu yeroo ammaatti namni ta'u Lammaa Magarsaa qofa. Namni biraa nama biraa yoo gootan you are making historical mistake. Ani kanarra namni baay'een akkanatti yaaru nan beeka. Kophaa kiyya maaf hin dhaabanne. Waan hin beeku waan taateef nama biraa yoo kan gootan taate dhaabni keessanillee destroy ta'a. Oromiyaallee ni miitani. Itoophiyaallee hiree isiin gara dimokiraasii cehuudhaaf qabdu baay'ee miidha. Argumentii adda addaa kaasaa turan nama kana achirraa hambisuudhaaf. Dhimmi seeraa hafee har'a wayyaanonni gadachoo adda addaa fa'aa bayanii seerri isaan hambisu hin jiru jechaa jiran. We know it was nonsense. Kijiba gaafsanillee. Look, what calculation makamiinu. This will be my last word kadhimma kanarratti. Calculation makamiinu. OPDOfis, IHADEGifis, Oromiyaafis, Itoophiyaadhaafis yeroo ammatti namni fayyadu lammaadha. Keessattuu peaceful transition. Negotiationii dhaan transition option 2 kan hin jechaa ture saniin dabruudha yoo kan barbaadamu taate kana. Waan biraatti hin jarjarina. Odeeffannoo kana keessa yeroo